Ashama harka fuunee hordoftoota keenyaa walabummaan neetwoorkii irraa oduu yeroo kanaaf qabnu isinitti himna dursa matootii oduu. Waraanni bilisummaa Oromoo iddoowwan adda addaatti tarkaanfii fudhataa jira. Qondaaltonni ABO Jaallammii Beenyaa fi Jaal Daawit Abdataa kaampii waraanaa Awaash malkaa sa'aa jiraachuu maatiin himanii. Dhaabbileen addunyaa 4 dhorkamuu Addis Istaandardi morman. Oduu waliin kan inni waliin turu ani Galgaloo Tufaatii amma oduu bal'inaan. Waraanni bilisummaa Oromoo ABO'n iddoo adda addaatti tarkaanfii fudhataa jiru cimsee itti fufuun beekameera. Adoolessa 15 bara 2021 aanaa Bulee Horaatti tarkaanfii ABO'n zoonii kibbaa diina irratti fudhateen injifannoon galmaa'ee jira jedhame. Godina Gujii Lixaa aanaa Bulee Horaa ganda Buudaa Mugaadaa bakka addaa Burqaa Golee jedhamutti tarkaanfiin keessa deebii hin qabne kun kan humnoota diinaa irratti fudhatame. Cibraan madda albuudaa buttaa malkaa soddaa fi madda magaadaa waliin ta'uun waraana shiftaa mootummaa bilxiginnaa maqaa sakattaa godina Booranaa fi Gujii jedhuun waraana rib iizii kibbaa kaampii Toogoo irraa walitti guuruun bobbaate irratti tarkaanfii fudhateen adabuun mo'atee bira kutee jiraachuu maddeen ijaan argan himaniiru. Tarkaanfii diina barbadeessuu ABO'n fudhate kanaan miseensonni waraana bilxiginnaa hedduun ajjeefamuun gariin immoo madoon adabamaniiru. Injifannoo ABO'n galmeesse kanaanis meeshaaleen diinarraa hiikaman hedduun mooraa qabsootiif galii ta'uu maddeen walabummaa neetwoorkiif gabaasaniiru. Qondaaltonni ABO Jaallammii Beenyaa fi Jaal Daawit Abdataa kaampii waraanaa Awaash malkaa sa'aa jiraachuu maatiin himanii. Qondaaltonni ABO Lammii Beenyaa fi Daawit Abdataa erga achi buuteen isaanii dhabamsiifamee ture guyyaa 5 ol ta'uun beekamaadha. Haa ta'u malee barbaacha jibbaachisaa maatiin taasisaniin Awaash malkaa sa'aa jiraachuun isaanii beekameera. Bakka isaan dhoksuuf yaalanii hedduun taasifameera. Humnoota isaan dhabamsiisan magaalota garaagaraatti wal harkaa fuudhanii yeroodhumaaf uummata isaan hordofu jalaa dhoksuuf baay'ee dhama'anii irratti hojjetaniiru. Kun waan baay'ee nama gaddisiisu, waan nama saalfachiisuu fi qaanfachiisu. Mana murtii Oromiyaarraa hanga mana murtii olaanaa federaalaatti yeroo 5 oliif nama bilisa jedhame sodaafis ta'e ajandaa siyaasaa biroof dhimma itti ba'uuf akka ashangulliitii itti roorrisuun sirnichumaafuu qaanii guddaadha kan jedhu obboleessi Lammii Beenyaa Firaa'ol Beenyaa jedhamu. Isaan akka barbaadan dhoksu yaalanis ittiin milkoofne. Hordoffii guyyoota 5 booda Jaallammii Beenyaa fi Jaal Daawit Abdataa kaampii waraanaa Awaash malkaa sa'aatti hidhamanii jiraachuu mirkaneeffanneerraa jedha. Firaa'ol Beenyaatti dabaluun bakkichatti hooggantoonni ABO fi hidhamtoonni kanneen biroon Oromiyaa guutuu irraa ugguramanii jiraachuu fi maatiis ta'e eenyuyyuu isaan gaafachuuf mirga akka hin qabne akkasumas kan gaafachuu deebi'uu qabamee akka isaanitti dabalamaa jiru dhagaa jirra jechuun fuula FB isaa irratti maxxanseen ibseera. Kun hundi maaliif akka raawwatamaa jiru nuuf hin galu kan jedhu Firaa'ol hidhama Oromiyaa guutuurraa bakka kanatti sassaabaa jiraachuun maaliif barbaachise? Maatiinoo maaliif ijoollee isaanii arguurraa dhorkamu? Gaaffii hedduu ifa ta'uu qabu qabna jechuun yaada isaa ibsee jira. Kana waan ta'eef qaamoleen dhimmi isaa ilaalu kanneen akka dhaabbilee mirgoota namoomaa fi miidiyaaleen haqa lammiileef dhamaatan akkasumas aktiivistoonni gama hundaan waan kana jala buutanii akka hordoftan dhaamsa keenya amaanaa guddaan isinitti dhaammanna jechuudhaan Firaa'ol Beenyaa haala rakkisaa hidhamtoonni siyaasaa keessa jiran ibsee jira. Lammii Beenyaa fi Daawit Abdataa ajjeechaa artist Haacaaluu Hundeessaa hordofee adoolessa 10 bara 2020 kan hidhaman namoonni lamaan kun jeequmsa kakaasuu fi yakkoota shororkeessummaan wal qabatamanii himatamanii turan yoo ta'u yeroo garaagaraa manneen murtii Oromiyaa fi federaalaa bilisaan akka hiikaman ajaja kennanillee humnoota mootummaatiin ugguramanii jiraachuu gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Dhaabbileen idil addunyaa 4 dhorkamuu Addis Istaandardi mormanii. Hayyamni maxxansaa marsariitii Addis Istaandardi Finfinnee kan ta'e miidiyaa jaakeen yeroodhaaf jedhamuun muluqamuu hordofee dhaabbileen adda addaa mormii isaanii dhageessisaa jiraachuu BBC'n gabaase. Gamtaan Awurooppaa kan mirgoota gaazexeessitootaaf mormu CPG, gareen idil addunyaa gaazexeessitootaa daangaa maleeyyii RSF akkasumas waaldaan pireesii biyya alaa FPA damee Afrikaa tarkaanfii fudhatame mormaniiru. Abbaan taayitaa miidiyaalee Itoophiyaa ibsa kaleessa toora miidiyaa hawaasaa irraa gubbaatti maxxanseen dhaabbatichi ejjennoo garee shororkeessaa gaggeessaa jira jechuun hayyama Addis Istaandardi yeroodhaaf dhorkuu beeksiseera. Waajirri Gamtaa Awurooppaa damee Itoophiyaa toora tiwiitarii isaa irratti miidiyaaleen sabaa himaa sirna diimokiraasii kamiif bu'uura. Gaazexeessitoonnis bilisaan hojii isaanii raawwachuunis murteessaadha jechuun tarkaanfii kana mormeera. Gareen idil addunyaa gaazexeessitoota daangaa maleeyyii RSF gama isaatiin abbaan taayitaa miidiyaalee dhimmicha irratti ibsa akka kennuuf gaafachuu ibseera. Abbaan taayitichaa haala ifan taanetti tarkaanfii kana fudhate jedhees jira. Itti dabaluunis seeraan ala gaazexeessitoota hidhuun haa ga'u. Aangawoonnis bilisummaa miidiyaalee irratti miidhaa qaqqabsiisuu dhaabuu qabaatu jedheera.
Akkasumas waaldaan pireesii biyya alaa Naayiroobitti bu'uureffate gama isaatiin miidiyaa bilisni dagaagina diimokiraasiitiif gumaata olaanaa qabaata jechuun abbaan taayitaa miidiyaalee Itoophiyaa ibsa tokko malee ayyama Addis Istaandardi haquun nu gaddisiiseera jedheera. Mirgoota gaazexeessitoota kabachiisuuf kan hundeeffame CBG gama isaatiin ibsa bal'aa kenneera. Addis Istaandardi waggootaaf gabaasaalee cimoo akkasumas yaadaawwan namoonni ilaalcha isaanii ittiin ibsatan dhiyeessuun filannoo ta'ee kan turedha jedheera. Aangawoonni hatattamaan hayyama Addis Istaandardi haa deebisan. Gaazexeessonnis haala bilisa ta'e keessatti hojii isaanii akka hojjetan dandeessisuun ni barbaachisa. Miidiyaan kamuu to'annoo kan seensarii fi qochollaa malee hojii isaa akka hojjetuuf dandeessisuu qabaatu jedheera dhaabbatichi. Haa ta'u malee abbaan taayitaa miidiyaalee Itoophiyaa tarkaanfii fudhatamerraa ibsa kenneen Addis Istaandardi ajandaa garee shororkeessaatti farrajametti gaggeessa jechuun himateera. Garee mana mareetiin akka shororkeessaatti farrajameen humna ittisaa jechuun hanga waamutti ga'eera jechuun ibseera. Kana dabalatee balleessaawwan kan biraa irratti qorannoo gadi fagoon ni gaggeeffama. Tarkaanfiiwwan dabalataas ni fudhatama jedheera abbaan taayitaa ibsa isaatiin. Hundeessituun Addis Istaandardi kan taate Tsadala Lammaa dhimmicha gara mana murtiitti fudhachuu akka yaadan madda oduu Roosas irratti himaniiru. Sababni isaas kun murtee sirriidha jennee waan hin amanneefidha jechuun dubbatan. Torbaan lamaan dura gaazexeessitoonni 15 kan dhaabbilee miidiyaa 2 to'annoo jala kan oolfaman yoo ta'u guyyoota muraasaan booda 3 isaanii gadhiifamuudhaan kan hafan ammalleen hidhaarraa akka argaman Koomishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa beeksisee ture jechuudhaan BBC'n balballoomseera. Egaan kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduu yeroo kanaaf qabnu isan gammaa ture. Qophiilee walabummaa Niwus Neetwoorkii afan waliin turtii gaarii jenna.